Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti sin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf qabanne sin biraan geenya haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Nageenya waaraaf wal dhaga'uu fi tokkummaan jabaachuu qabaa jedhame. Piroofeesar Tasammaa Ta'a turtii tibbana dhimma nageenyaa irratti dhaabbata pireesii Itoophiyaa wajjin taasisaniin aadaan wal dhaga'uu waan laafeef akka biyyaatti gatii hin malletu kaffalamaa jiraa jiran. Kun bakkatti deebi'ee jabaachuu qabaas jiran. Akka sirna gadaatti daa'imummaa hanga geessummaatti dhalooti gulantaa gadaatiin qaramee guddata. Har'a garuu dhaloota dafee waa mufatuu fi tarkaanfiitti ariifatutu heddummatees jedhan. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaas dhaloota dafee waa mufatu kana miira abbummaan itti dhiyaatanii gorsuu irratti qaawwi guddaan jiraachuus kan eeran Piroofeesar Tasammaa keessattuu rakkoo dinagdee dargaggootaa furuu baannaan geengoo jeequmsaa keessaa ba'uun haalaan rakkisaa ta'us dubbatan. Itti quufinsaa fi mufannaan maatii keessatti eegala. Maatiin sodaa uumaa fi uumamaa safuu fi namummaatiin daa'ima isaa qaruu qaba kan jedhan Piroofeesar Tasammaa Ta'a. Maatiin waan daa'imman isaaniitiif waadaa galan yoo qabataman gochaatti jijjiiruu dadhaban ammoo sababa amansiisaa dhiyeessuufii qabuu jedhan. Kun duudhaa Oromoo durii waan ta'eef sadarkaalee hundatti hojiitti hiikuun barbaachisaa ta'uu siman. Akka biyyaatti rakkoolee seenaa keessatti mudataniif isa miidhee fi miidhame erga adda baasanii booda dhiifama walii gochuun tokkummaa jabeessuun egeree biyyattiif murteessaadhaas jedhan. Oduu keenyattaa nutti yoo ceenu gumiin dhaabbilee amantaa naannoo Oromiyaa mariin araaraa mootummaa federaalaa fi ABO waboo gidduutti geggeeffamee ture cimee akka itti fufuuf waamicha dhiyeesse. Nuti akka geggeessitoota amantiitti dhimmi nageenyaa uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaa kan nu ilaallatudhas jedhe gumiin dhaabbilee amantaa naannoo Oromiyaa. Amantiitti jabaatanii jiraachuufis ta'e hordoftoota amantoota keenyaa daangaa hanga daangaatti barsiisuun kan danda'amu yoo nageenyi jiraatee fi nageenyi itti fufiinsa yoo ta'e qofaadha jedhe. Gumiin dhaabbilee amantaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen waraana ture furuuf marii nagayaa Taanzaaniyaa odola Zaanzibaaritti eegaluu isaaniif mootummaa fi ABO waboo ni galateeffanna kan jedhe yoo ta'u, akkasumas adeemsa marii nagaa Zaanzibaaritti ta'e obsaa fi abdiidhaan kan hordofaa ture ta'uu gumichi ibsa baaseetiin ifoomseera. Keessumaa firii marii kanaa nagaa buusa jedhee ganamaaf galgala eeggachaa mariin kunis akka milkaa'uuf waaqa kadhachaa kan turee fi ammas abdii guddaadhaan eeggachuu hime. Mariin kun milkaa'ee araarra akka bu'u qaamolee dhiibbaa taasisan mara galateeffateera gumichi. Akka dhaabbilee naannoo Oromiyaatti mariin araaraa marsaa duraa gaggeeffame kun kan abdii namatti tole ta'uu hubannee jedhe. Dhimma kana kadhannaaf waan nurraa eegamu hunda ba'uudhaan nagaan naannoo keenya keessatti mirkanaa'ee arguu fi yeroo kamiin olitti arguuf qophaa'oo ta'uu keenya ibsuu barbaanna kan jedhan abboonni amantiiwwanii kunneen akkasumas qaamolee nagaa fi araara Oromiyaa keessatti buusuuf tattaafataa jiran wajjin hojjechuuf fedha kan qabnuu fi gumaacha nurraa eegamu kamuu gumaachuuf qophii ta'uu keenya irra deebinee ibsinaa jedhan. Mariin nageenyaa jalqabamee ture akka itti fufuuf waamicha taasisuun waraanni hatattamaan akka dhaabbatus gaafateera gumiin dhaabbilee amantaa naannoo Oromiyaa. Oduu keenyattaa nutti yoo ceenu Addi Bilisummaa Oromoo yaadannoo hundeeffama waggaa 50ffaa isaa bakka hooggantoonnii fi miseensonni dhaabichaa argamanitti kabaje. Sirni kabaja yaadannoo waggaa 50ffaa ABO kun magaalaa Finfinnee reestooraantii Kakuu Maammeetti adeemsifame. Hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa haasaa waltajjii gubbaatti taasisaniin ABO'n waggaa 50ffaa isaa yeroo yaadatu hundeeffamuu dhaabichaa qofa osoo hin taane bu'aa fi injifannoo qabsoo ABO'tiin argaman akkasumas gootota bu'aa san argamsiisuuf wareegama kaffalan yaadachaatii jedhan. Sirna yaadannoo kana gubbaatti qondaaltota, miseensotaa fi hooggantoota olaanoo ABO dabalatee keessummoonni dhaabbilee morkattoota adda addaarraas argamaniiru. Bara 1973 keessa kan bu'uureeffame ABO'n dhaabbata mirgaa fi bilisummaa Oromoo kabachiisuuf hundeeffame isa jalqabaati.
hayyoota gurguddoo barattootaa fi hooggantoota adda addaatiin hundeesaa kan lafa qabsiifate ABO'n qabsoo hadhaa'aa geggeessuun saba Oromoo ifatti baasuu, aadaa fi afaan, eenyummaa fi abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuun akeekaaf kaayyoo ijoo dhaabichaa ta'anii bu'uureeffaman. Biyya keessaa fi ala dabalatee bakka Oromoon jiru hundattuu balballoo kaayyoon ABO keessa hin seenne hin jiru. Imala dheeraa waggaa 50 kana keessattis qabsoon ABO dammaqiinsa guddaa uumuun namoota siyaasaa, dhaabbilee siyaasaa fi hayyoota akkasumas barattoota qaroo hedduu horateera. Kaayyoowwan isaa keessaa garri caalu toora kan qabatan yoo ta'u, mirgi afaan ofiin barachuu, eenyummaa ofiitiin boonuu akkasumas ofiin of bulchuu muraasni qabsoo eegaluu ABO booda deebii argataniiru. Hayyuu duree ABO kan ta'an obbo Daawud Ibsaas haasaa waltajjii yaadannoo hundeeffama waggaa 50ffaa ABO irratti taasisaniin kanuma mirkaneessan. Kaayyoowwan gurguddoo ABO'n qabatee ka'e keessaa gariin ammallee hafanis injifannoowwan argame harkatti qabachuun isa hafeef ABO'n itti fufee ni qabsaas jedhan. Koree qindeessituu sagantaa yaadannoo waggaa 50ffaa ABO fi qondaalli olaanaa ABO obbo Lamaayyoo Dirroo haasaa waltajjii gubbaatti taasisaniin yaadannoon kun wantoota 3 irratti xiyyeeffataas jedhan. Inni duraa wareegamtoota bilisummaa Oromoo yookaan qabsaa'ota ABO bilisummaaf lubbuu fi qaama isaanii dhaban yaadachuutiin kan jedhan obbo Lamaayyoon, kan lammataa bu'aawwan muraasa argamaniin dhaadachaa fi fuulduraaf ammoo hamilee horachuufis jedhan. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti gahee leencaa qaba jedhamuun kan maqaan isaa kaafamu ABO'n waggaa 50ffaa isaa booda boqonnaa qabsoo itti aanutti akka ce'uuf hunduu gahee keenya habaanu kan jedhan ammoo qondaala dhaabichaa kan ta'an obbo Jabeessaati. Keessummoonni paartilee siyaasaa adda addaarraa affeeramanis sagantaa kana gubbaatti argamaniiru. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.